Video keenya kanarraatiin kanaan dura egaa ergaa baankii biyyoolessaa Itoophiyaadhaa baasee namni kamiyyuu national ID isaatiin akkaawuntii isaa kan baankiidha kan teelebirriidha hundayyuu wal qunnamsiisuu akka qabu video isaarratti isiniif hojjedhee jira. Har'a immoo kan isiniif qabadheetiin dhufe akkamitti teelebirrii keessan faayidaa yookaan immoo national ID keessanii wal qunnamsiisuu dandeessanii kan jedhu detail ni ilaalla. Egaa baankiiwwan biyya keenyatti argaman hundayyuu jechuudha. Baankii akkaawuntii baankii yoo qabaattan Commercial Bank of Ethiopia jechuudha ta'uu danda'a, baankii daldalaa jechuudha, Awaash baankii ta'uu danda'a, Oromiyaa ta'uu danda'a, baankii kamiyyuu haa ta'u yookaan immoo teelebirriis ta'uu danda'a. Akkaawuntii keessan kan teelebirriidha. Maalidha wal qunnamsiisuu qabdan ammaan booda national ID keessanii yookaan immoo faayidaa keessanii wal qunnamsiisuu qabdan jechuudha. Faayidaa keessaniin akkamitti teelebirrii keessan warroonni teelebirrii qabdan akkamitti wal qunnamsiisuu dandeessa viidiyoo kana keessatti kan ilaallu ta'a. Ani muyeedha channel kan koo Soofumar app irraa bakka jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabeessa har'a national ID keessanii fi teelebirrii keessan akkamitti wal qunnamsiisuu dandeessanii kan jedhu ni ilaalla hanga dhumaatti. Nafana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan. YouTube channel kun kan barnootaati, kan teekinooloojiiti, kan hojii online irraa argachuu dandeessan waan ta'eef kan bashannanas waan ta'eef subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Egaa hojiiwwan akkanaa kanneen yookaan immoo national ID keessan baankii teelebirrii keessanii wal qunnamsiisuudhaaf yookaan immoo baankii keessanii wal qunnamsiisuudhaaf mana baankii dheequun isin gaafachiisu. Baankiiwwan biyya keenya keessatti argaman hundayyuu jechuudha. Linkii isaanii channel akka Telegram irra isiniif kaayetiin jira. Linkii mataa isaanii kan Commercial Bank of Ethiopia linkii isaa, kan Oromiyaadhaa, kan Awaash mara linkii isaa tuquudhaan national ID keessanii verify taasifachuu ni dandeessan. Baankii hundarratti iyyuu akkaataa ittiin verify taasisuu dandeessan mana keessan teessanii akka isiniif hojjedhu yoo barbaadan yaada keessan comment irratti naaf kennaadha. Har'a garuu teelebirrii keessanii fi national ID keessan akkamiin mana keessan teessanii teelebirrii keessaniin wal qunnamsiisuu dandeessan kan jedhu kan ilaallu ta'a hanga dhumaatti. Nafaana turadha. Egaa warroonni teelebirrii hin qabne teelebirrii banachuun hedduu tokko salphaadha. Karaa salphaa ta'een banachuu ni dandeessanii. Garuu teelee naannawa keessanitti argamu yookaan immoo bakka bu'aa teeleedha naannawa keessanitti argamu dheeqxanii piinii argachuu qabdanii. Piinii san teeleerraa isiniif kennama. Egaa iddoo dhiyeenya keessanitti kan argamu teelee dheeqxanii akkaawuntii keessan verify taasifachuu ni dandeessanii. Ergasii immoo akkamitti faayidaa hojii wal qunnamsiisuu dandeenya kan jedhu mee keessa seennee haa ilaallu. Egaa akkuma asirratti argatan teelebirriin kan koo asirratti ni argama. Keessan seenaa. Egaa teelebirrii keessa yeroo seentan immoo maal isin gaafata? Koodii keessan isin gaafata. Koodii keessan kan iccitiidha. Itti galchitan. Koodii kana namni kamiyyuu arguu hin qabu jechuudha. Ergasii immoo keessa seeneetiin jira. Keessa erga seentanii booda dhumarratti home payment apps engage account kan jedhu ni argama. Account kan jettu kan dhumaa irra dhuftan jechuudha. National ID keessanii wal qunnamsiisuudha. Ergasii immoo informationoota asirratti isin dhufan kanneen keessaa kan isin filatan verify or upgrade with faayidaa yookaan immoo national ID isiniin jedha jechuudha. So isa irratti kilik gootan jechuudha. Verify and upgrade with faayidaa kan jettu ni argamti ishee irratti kilik gootan jechuudha. Salphamatti faayidaa keessaniin wal qunnamsiisuudhaaf jechuudha. Amma steepii jiru steepii na ilaalaadha. Asuma asirratti teelebir faayidaa keessanii wal qunnamsiisaa isinii jedha. Xiqqoo ishii yeroo gasiitan immoo enter your faayidaa number jedha. Fiin nambarii keessan asirra gootan jechuudha. Fiin nambariin keessan eessatti argama? Bank national ID keessan dugda duuba irratti ni argama. Digitii hangam akka ta'e I don't know. Isarratti ni argama waan ta'eef enter your fan kan jettu ni argamti. Bakka sanarra kilik godhaatii faayidaa nambarii keessan yookaan immoo fiin nambarii keessan asirratti guutan jechuudha. Egaa faayidaa nambarii keessan erga asirratti guutanii booda yookaan immoo fiin nambarii keessan erga asirratti guutanii booda send code kan jettu ni argamti. Send code kan jettu kanarratti kilik gootan jechuudha. Koodiin isin dhaqqaba jechuudha. OTP jechuudha. OTP isin dhaqqaba. Ergasii immoo akkuma asirratti agartan koodiin keessan isiniif ergama. Messaging direct isin dhaqqaba. Karaa lakkoofsa bilbilaa isin kanaan dura ittiin guutanii jechuudha. So isa kana maal gootan jechuudha salphamatti copy godhatan jechuudha. Messaging kun direct isin dhaqqaba waan ta'eef copy godhatanii egaa verify taasisuudhaaf secondiin isiniif laakkaa daqiiqaa 5 isiniif kenna. Daqiiqaa 5 keessatti OTP kana asirratti guutuu qabdan. Paste gootan jechuudha. OTP kana asirratti paste gootanii paste gochuu hin dagatina. OTP kana daqiiqaan kun osoo dhumatiin erga guutanii booda immoo amma verify kan jettu ni argamti. Verify kan jettu irratti kilik gootan jechuudha. OTP'n kun isiniif ergama osoo daqiiqaan 5 sun hin dhumatiin. Amma immoo daqiiqaa 10tu isiniif kenna. Daqiiqaan 10 kun osoo hin xumuramin amma immoo asirratti ilaalaadha. Please take approved action jedha. Egaa akkuma asirratti agartan
Asirratti informationoota isin guutuu qabdan birthday, addressii keessan, genderii keessan, nationality keessan, full name keessan, phone number keessan, picture keessan yookaan immoo suuraa keessan, email addressii keessan asirratti erga guuttanii booda alloo taasiftan. Informationoota kanneen steeppiidhaan hordofaadha. Jalqabarratti birthday keessan, guyyaa dhaloota keessanii kan asirratti argamu, akkanumallee addressii keessan kan asirratti argamu, akkanumallee nationality keessan, genderii keessan kan asirratti argamu, phone number keessan, suuraa keessan sirriidha asirratti ni guuttanii, email keessan ni guuttan. Tokko informationoota kanneen guutee walitti deebinaa. Isin garuu steeppii sirrii ta'een informationoota kanneen kan asirratti argamuudha waan ta'eef asirraa guutuu hin dagatinaadha. Amma guutuudhaaf asirratti alloo kayeetu jalatti ni argamti. Alloo kayeetu kanarratti kilik gootan jechuudha. Jalqabarratti national ID keessan maal isin fide suuraa keessan isin fide kanaan dura yeroo isin teeleebirrii bantan asirratti galchitan jechuudha. Warroonni immoo kanaan dura hin kennin suuraa keessan laayivinasii kaatan jechuudha. Direct jechuudha. Kanaan dura kenneetiin jira waan ta'eef national ID photo kan koo fudhateetiin jira. Direct jechuudha. National ID kan koo banee yeroo jirutti suuraa jiru naaf fideetiin jira. Ergasii immoo next jettan. Warroonni kanaan dura hin kennin garuu ni waraabdanii jechuudha. Isiniif waraaba. So ergasii immoo next jettan. Asirratti informationoota guutaman kanneen sirrii yoo kan ta'u taate ni dhiistan. Sirrii yoo hin ta'in immoo adjust gochuu dandeessan. Garuu information asirratti argamu kun hundumtiin iyyuu kan kanaan dura guute waan ta'eef first name kan koo, middle name, last name, genderii, guyyaa dhaloota, region kan koo, city kan koo, warada, qabalee hundiyyuu asirratti argama jechuudha. Nationality illee Itoophiyaadha. So isa kana hundayyuu sirrii guutamee yoo jiraate submit kayeetu kanarratti kilik gochuudhaan itti fuftanii jechuudha. Ergasii immoo upgrade submit isin jedha. Egaa upgrade gootanii jirtanii isin jedha. Your request has been submitted successfully jedha. Egaa messaging isin dhaqabeetiin jira isin jedha. Messaging kan koo na dhaqabeetiin jira. Fakkeenyaaf message naa ilaalu. Akkuma asirratti agartan national ID irraa kan naaf ergamedha. Your KYC upgrade request for level 3 jedha. Egaa levelii keessanii achumaan guddifatanii national ID keessanii illee akkanumallee paaspoortii keessan haala kanaa wal qunnamsiiftanii steepii anama isiniif ibsuudhaaf yaale kana faana bu'uu hin dagatinaadha. Haala kanaan teeleebirrii keessanii fi faayidaa keessanii yookaan immoo national ID keessan wal qunnamsiisuu qabdan. Yeroo ammaa kana sisteemoonni onlaayinii kunniin baay'een isaanii baankonni biyya keenya keessatti argaman teeleebirrii qabatee hundi isaanii national ID dhaan upgrade gochuu qabdanii verify taasisuu qabdan information keessan guutuu qabdan gara dhaabbatoota kanneen deemuu dandeessan qaamaanis akkanumallee linkiiwwan baankiiwwanii hundaayyuu jechuudha channel kan kuka telegram irra isiniif kaa'ee jira linkii sanniin tuquudhaan information jedhame sanniin guutuudhaan salphamatti verify taasifachuu ni dandeessan mana keessan teessanii gara baankii sanii osoo hin deemin yookaan immoo dhaabbata Itiyoo Telekoom osoo hin deemin jechuudha. So informationoota babal'aa akkana informationoota mimmiidhagoo akkana kan argachuu barbaadan YouTube channel kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuun irraanfatinaadha. Yeroo itti aanu immoo baankota irratti akka isiniif hojjedhu yoo barbaadan comment irratti yaada keessan naaf barreessaa. Baankii kamirratti akka isiniif hojjedhu barbaadan national ID keessan yookaan national ID keessan yookaan immoo faayidaa keessanii fayyadamtanii mana keessan teessanii baankii keessanii wal qunnamsiisuu ni dandeessan waan ta'eef sisteemoota akkasiis fidanii jiran waan ta'eef yeroon teekinooloojiidha. Yeroo keessan qusachuu warroonni barbaadan yaada keessan comment irratti naaf barreessaa. Baankii kamirratti yeroo itti aanu video akka isiniif hojjedhu barbaadan yaada keessan ni eega. Kanarraa asirratti xumuree jira. Subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Yeroo itti aanu immoo video biraatii fi barnoota biraatii walitti deebinaa hangasitti. Agak jiran